Har'a maal keessa teessee nutti haasa'aa jirti? Mana namaa jirti, dukkana keessa jirti jechuun keessan hin oolu. Mana namaa hin jiru, manuma koo hin jira. Kilaasii mukoo keessa hin jira jechuudha. Garuu laayitii ibsee hin jiru, laayitii dhaamsitiin hin jira. Nan boqadha jedhee gara kilaasitti dhufe garuu immoo wanta na dirqamsiise takkaatu jira. Isinitti odeessuu dhufe jechuudha. Maal isinitti odeessa isin qaataa argitanii hunda isaayyuu argitanii jirtu. Garuu bakka yoon bakka bexaam itti waan itti gammadee akka har'aatitti takkaallee ergan gaafa biyyaa bayeeti jechuudha. Dhugaa rabbiin tokkichi kan na arguudha. Erga gaafa biyyaa bayeeti takka akkana gammadee kolfee hin beeku jechuudha. Takka erga gaafa biyyaa bayeeti dhugaa waaqa. Gin guyyaa kaleessaa galgala wanti uumame dhugaa rabbii waanuma hedduu takka nama ajaa'ibu jechuudha. Ay ribatiyya tanaa jedhe bakka ofitti gadde. Ganama kee silkii koona saaqa olan xaraga. Diraama dhuman arga. Olan xaraga diimaa dhum. Olan xaraga diraama dhum. Ani kanan jiru ummanni rafee hin bullee sil. Ummanni rafee hin bullee. Waanuma ajaa'ibaati bar. Maal viidiyoo baay'een gadi buusee jira osoon chaanaalli kun seera guuttatee jiraate dhugaa rabbii irratti gadi lakkisaayyuu chaanaala kookaan irratti gadi buusee gallakkisaatiin tureeyyuu gallakkisee hin jira. Garuu kanarratti gallakkisuun hin sodaadhe ofumaaf akkasumatti dhufee irratti odeessa jedha gammachuu kan koo ibsadha jedhee dhufe jechuudha. Dhugaa dubbachuudha hedduu takka gammade ammuman ammas kolfee ammas deebi'een kolfa dhugaa rabbii ammas kolfee ammas deebi'een kolfa jechuudha. Hindi maali wanna akkana sila ijoolleen xaafatanii raawwataniiti immoo kan isaan hojjetaa jirani. Xaafataniiti immoo kan isaan hojjetaa jirani sila sammuudhuma isaanii keessaa fuudhanii akkasitti haasa'aa jiran walitti dhugaa rabbii hedduu takka kan nama gammachiisu jechuudha. Adabbiin wanta adda addaa walitti irratti raawwatan barbaree dibadhu barbaree dhugii shiroo baxabbaxii maal godhii daakuu baxabbaxii dibadhu maali sun nurraa hafe odoo akkasitti kanaan nu hojjetanii dhugaa rabbii hedduu takka nama gammachiisa. Namni irree itti gammadee raawwatee jala taa'ee ilaala jechuudha dhugaa. Ala darbee akka viidiyoo ala darbee sin hojjedhe irratti haati fi makiin akka Dr. Asliirraa rifeensa mataa isaa mursiisan isinitti odeessee ture. Akkasuma darabee isaanillee adabamanii makiinis haati faaxes rifeensa isaanii muranii turan jechuudha. Akkuma Dr. Asliin mure sanatti muranii turan. Kuni adabbii gadeedha jechuudha. Maaliifin rifeensa ofii ofirraa muruu jechuun baay'ee gadeedha. Maaliifin rifeensi ofii callisamee hin muramu. Abbumti argis namarraa hin muru jechuudha. Dhugaa dubbachuudha foote rifeensi kiyyaa kalas maafa mura abbaa arge biratti. Tokkoffaa isaanii ijoolleen musliima hundumtuu garuu musliima kiristaana hin jedhu bakka arganitti mataa ofii ofirraa hin murani jechuudha. So adabbiin akkasii suni baay'ee gadeedha. Adabbiin tuni garuu baay'ee takka jaalladhe odoo yeroo hundumaa akkasittiin adabbii kana hojjetanii hedduu takka nama gammachiisa hedduu takka hin jaalladhe. Nagaan hin daganne nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtanii fayyaa qabdanii jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota haadha cabsaa jalatti argamtanii akka fayyaa qabdanii nagaan qabu galata waaqayyo. Ifama dursee oduudhumaan isinitti seenee miti odoon nagaa isiniin gaafatin ifama isiniin jedha. Akkasuma namoonni haaraan akka carraa ta'e gara chaanaala kanaatti yoo dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'adha. Maatii koo taatanii warra jirtan immoo laayik godha please. Viidiyoo hin laaltu garuu laayikiin gootani. Laayik godha gaafa isin laayikii naaf gootanii nama bira gaafa keenya hiriyoota keessan bira namni isin kana dura sabiskiraayib gootanii fi jirtanii qaqqaba jechuudha. Yookiin immoo nama bira bakka nama isin hin beekne birallee naaf qaqqaba jechuudha. Laayik godha viidiyoo kiyya akka argitanii laayik naaf godhaadha. Namoonni haaraan immoo dhuftanii sabiskiraayib naa godha. Namoonni hedduun keessan na ilaaltanii raawwattaniituma kan deemtan isin jirtanii jechuudha. Sabiskiraayib naa godha rakkoon qabu isinitti hin qoxxaru. Akkasuma immoo namoonni chaanaala banachuu barbaadan banattanii akkaataa itti guddifachuu barbaadan yoo jiraattan na dubbisaa rakkoon qabu. Lakkoofsa koo isinii kaayetiniin ture. Lakkoofsa bilbila kootii kaayetiniin jira jechuudha. Viidiyoo keessatti yaa gubbaarratti barreessitiniin jira lakkoofsa koorri barbaadan asirraa fudhadhaa kan jedhu achitti dubbadheetiniin jira jechuudha. Sagaleedhaan isiniif waraabee ture achirraa lakkoofsa WhatsAppidhaan na dubbisaadha. WhatsAppidhaan malee gara biraatiin na argachuu hin dandeessanii jechuudha. Akkasuma namoonni baay'een keessan gara keessattiin dhuftanii kan na dubbistan
chaanaala akkamitti akka guddifattan akkasuma mooyyuu chaanaala keessan wantoota adda addaa achi keessa jiru akkamitti akka laaluu barbaadan nagaafattanii turtani namoota muraasa keessanii fi isin dubbisee isin deebiseetiin jira muraasa keessanii fi immoo nama tokko waan akkasii natti fakkaata waa'ee sa'aatii irratti nagaafatanii turanii sa'aatii akkamitti ilaallachuu dandeenya kan jedhudha har'a viidiyoo hojjedhee siifin ergaa jechuudha nama sanaaf har'a viidiyoo hojjedhee siifin ergaa dhiifama siin jedha sirraa turuu kooti fi xiqqoo waanuma haalli hojiin na qabattee fi malee isinirraa baduu barbaadee miti warreen gara keessatti dhuftanii na dubbistanii yeroo xiqqoo isin jalaa fudhadhee isinirraa ture dhiifama guddaa naaf godhaadha isiniifin waan isin na gaafatte hundumaayyuu deebii keessan isiniifin deebisa dhiifama isiniin jedha kanaafiyyuu namoonni ammas jechuudha namoonni chaanaala bantanii guddifachuu barbaadan sabskraabii hanga nama maamila 20 ani ofii kootii isiniifin taasisa jechuudha koottati gar keessatti na dubbisaadha chaanaala keessanatti kenna linkii isaa sheer naa godhaadha ani yeroo itti firii ta'ee jirutti maamila 20 yookiin immoo sabskraabii 20 isiniifin taasisa firii natsaa jechuudha waan tokko osoo isin hin gaafatin akkasuma naaf dammaraa maaloo osoo isin hin jedhin nama 20 chaanaala keessan irratti sabskraabii 20 isiniifin taasisa jechuudha anumti qofti jechuudha kanaaf iyyuu namoonni akkasittiin chaanaala guddifachuu barbaadan maamila 20 isiniifin dabala irratti koottati gar keessatti na dubbisaa akkasuma immoo like share naaf godhaa warri sabskraabiin godhi sabskraayib godhaa na jajjabeessa yeroo xiqqoodhaan booda chaanaalli kun seera isaa guuttachuudhaaf adeemaa jira waan ta'eef gaafa seera isaa guuttatee wanta hundumaa guuttatee dhufe immoo viidiyoo adda addaa irratti gadi lakkisa dafee irratti gadi lakkisa viidiyoo jechuudha kanaaf na jajjabeessa yoo isin na jajjabeessitan malee haamilee hin godhadhu kanaaf na jajjabeessan isin jira akkasuma immoo chaanaala koo tsiggeen kan jedhullee sabskraayib naa godhaa dhaqaati nama maamila 7,000 fi waan akkasii qaba kanaaf dhaqaa na jajjabeessaa isalleen isin jedha kana hundumaan gootaniif galatooma anga waan biraa qabadhee isinitti deebi'utti nagaa fayyaatti naaf tura namoonni na dubbisuu barbaadan ammallee warreen lakkoofsa koo barbaadan as keessaa fudhadhaa kanan jedhee irratti barreesse keessatti dhaqaatii lakkoofsa koo fudhadhaati na dubbisaa jechuudha lakkoofsa tigistii osoo hin taane kan koo jechuudha warreen immoo qoricha nama furdisuu barbaadan tigistiin dubbisuu dandeessanii jechuudha anas na dubbisuu dandeessan rakkoon qabu warri qoricha nama furdisuu barbaadan warri immoo chaanaala guddifachuu sabskraabii nama 20 isiniifin dabala isiniin jedhe kana barbaadan lakkoofsa kan kootiin na dubbisa lakkoofsa dhumnisaa 45tiin jechuudha kana kan barreeffamee jiru osoo hin taane kanas sagaleedhaan irratti dubbadhe irratti jechuudha viidiyoo kiyya keessa deemaa laalati sagaleedhaan kanadhaan irratti dubbadhe keessa fudhadhaatii koottatii na dubbisaadha chaanaala keessan irratti maamila 20 isiniifin dabalaa jechuudha kanadha namoonni immoo isin isinin dubbisin ture akka dura isinin jedhe isinin dubbisaa obsumaan na eeggadhaadha isinin jedha hedduusin kabaja fayyaa nagaanaaf ta'a nagaan tura like share godha laayikii viidiyoo kanarratti laayikii meeqa akka ta'u nan ilaala agam akka isin jaallattan agam akka isin faana buutan viidiyoo kanarratti isin ilaala jechuudha like godha komentii barreessaa waan barbaadan garuu qeeqxanis oo qeequu baatanis I don't care nan galchu jechuudha qeeqa irratti maaliif waan keessa keessan jiru waan barbaadan dubbachuu dandeessu so waan barbaadan jedha barreessaa komentiis laayikii godha bicha laayikii ishee inna chaanaala kommoo tsiggeen kanii jalarra isiniifin kaa namoonni maatii isaaf hin ta'in dhaqaa maatii ta'aafidha achirratti wantoota baay'ee argitanii viidiyoo adda addaa gara biraarraa fidee achirratti nan gallakkisa itti bohaartanii jechuudha asirratti immoo walumaan itti bohaarraa laayikiidha